Haya kan fayyaa keessanii jirtu annagaa kodha waaqaaf galatu har'a barumsa tokko isiniif qabadhee dhufe barumsaan isiniif qabadhee dhufe namni baay'een patarmii qafoo keenyaa ni daganne jechuudha. Yeroo daganne san keessatti baay'ee tokko rakkannaa mana mobailaa yoo geessine malee banuu hin dandeenyu baay'ee tokko dhiphanna jechuudha. Amma garuu barumsaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Manuma keessan teessanii patarmii qafoo keessanii akkamitti akka cabsuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu kana yeroo gootan jechuudha. Mobaila nama kamiyyuu akkasatti illee paatarmii cabsatanii galuu ni dandeessan jechuudha. Garuu wanta gaariitti qofa fayyadama jechuudha. Yeroo akkatti cabsitanii galtan garuu faayiliin isin qafarraa qabdan footoon viidiyoon wanta adda addaa isin jalaa bada jechuudha. Barumsa biraatiin garuu osoo wantuma tokko isin jalaa hin badin akkamitti akka paatarmii qafoo keessanii cabsuu akka dandeessan qabadheen isiniif dhufe jechuudha. Amma garuu barumsaan amma isinitti agarsiisu jechuudha. Kana jechuudha. Wanti hundinuu isin jalaa bada faayiliin keessaa qabdan viidiyoon hundumayyuu isin keessaa qabdan isin jalaa bada garuu paatarmii isin dagattan karuma gabaabatti cabsitanii galuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan kara barumsatti ceena jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha amma banuu hin dandeenye jechuudha qulfii kana jechuudha. Banuu hin dandeenye jechuudha amma qulfii kana banuudhaaf jechuudha. Akkuma reefu isinitti hime isinitti jechuudha asuma teenye banuu dandeenya jechuudha. Amma isinitti agarsiisa jechuudha akkamitti akka bantan jechuudha. Amma yeroo tokkoof jechuudha power buttonii fi isa sagalee dabalu kana jechuudha walirratti gadi qabna jechuudha. Akkatti jechuudha gadi qabnee teenyaan jechuudha. Amma yeroo eega ifaa ibse booda amma jechuudha power buttonii gadhiifne jechuudha. Power buttonii gadhiifne isa sagalee dabalu kana qofa qabna jechuudha. Amma gadhiiseetiin jira jechuudha power buttonii isa sagalee dabalu san qabeen jira jechuudha. Amma akkatti naa fide jechuudha. Eega akkatti naa fide booda isa lameenuu gadiin dhiise jechuudha. Eegaan gadhiise booda irra deebi'ee ammaasii power buttonii kana gadi qabe jechuudha. Power buttonii kana akka gadi qabee yeroo tokkoof sagalee isa dabalu kana akkatti gadi qabe jechuudha. Isiniif galaa jira jedhee abdii qabe jechuudha. Power buttonii gadi qabee taa'een isa sagalee dabalu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Amma eegaan akkatti gadi qabe booda jechuudha akkuma isinitti mul'ataa jiru kana jechuudha. Isa sagalee hir'isu kanaan jechuudha irra gadoofe jechuudha. Amma web data factory reset isheetu kanarratti jechuudha okay jedhaan jechuudha. Isa kamiin okay jennaan isa power buttonii kanaan okay jennaan jechuudha. Amma isa power buttonii kanaan okay jennaan akkuma argaa jirtan jechuudha cancel factory data reset jedha kan jedhu kana jechuudha. Isin keessan okay yes no kan jedhu isin fiduu danda'a jechuudha. Garuu anki akkatti naa fide jechuudha. Yoo akkatti isin keessan yes no kan jedhu isin fide jechuudha. Yes kan jedhu irra godhachuu dandeessan jechuudha. Isa sagalee hir'isuun kana irra gadi akkana gadi buuftanii power buttoniidhaan okay jettaniin jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kana jechuudha reset godhaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha amma delete godhee fixee jira jechuudha xumuree jira jechuudha. Amma isa tokkoffaarratti root system no isheetti kanarratti jechuudha isa power buttoniidhaan okay jennaan jechuudha. Power buttoniidhaan jechuudha isa tokkoffaarra jiru kana jechuudha. Isa lammaffaa osoo hin ta'in isa tokkoffaarratti jechuudha. Isa power buttonii kanaan okay jennaan yeroo okay itti fayyadamnu power buttoniidhaan jechuudha. Isiniif gala jedhee abdii qaba jechuudha. Akka isinii galu jedheen suuta isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Isinitti mul'ata miti isuma tokkoffaarra jiru kanarratti okay jennaan jechuudha. Okay amma akkatti banaa jira jechuudha. Mee walumaan ilaalla jechuudha. Obsange akkuma silkiidhaan
gargar ta'uu danda'a. Garuu power butanii yoo isin power butanii isa sagalee dabaluu kanaan yoo isin dide isa sagalee hir'isaniin gadi qabdanii reset waan delete gochuu dandeessan jechuudha. Anamma kiyya isa sagalee dabaluu kanaa fi isa power butaniidhaan reset godhaa jira jechuudha. Okay, akkatti naaf fide jechuudha. Egaa akkatti naaf fide booda jechuudha. Egaa akkatti naaf fide booda jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Ishii start isheetti kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Biyya isin keessa jirtan isin filachiisa jechuudha. Ana wanta Itoophiyaa jiruuf Itoophiyaan filadhe isin biyya keessa jirtan filatan jechuudha. Kaza san booda next jennaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan next jennaan jechuudha. Ishi speak isheetu kana jechuudha. Gadi qabne jechuudha. Ammallee speak jennaan jechuudha. Data wayim wifi wajjin wal qunnamsiisee jedha jechuudha. Bira darbina jechuudha. Asittillee iddoo kanatti right goone jechuudha. San booda next jennaan jechuudha. Akkatti nu fide jechuudha. Egaa akkatti nu fide booda jechuudha irra oloofna jechuudha. Akkatti irra oloofna jechuudha. Askee ishii kana jechuudha. Ishii accept jettu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Isin dubbistanii garuu intina jechuudha dandeessan isa kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Accept isheetu san irratti jechuudha. Ammallee speak anyway kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba. Isin yoo pattern itti guuttachuu barbaadan itti guuttachuu dandeessan jechuudha. Ani garuu ammoo wanta itti guutuu hin barbaanneef gadi qabee bira darba jechuudha. Okay hin jedhaan jechuudha. Ammasitti start akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma daqiiqaa xiqqoodhaaf mini egaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Pattern midhaan gaafate jechuudha. Baneen jira jechuudha. Amma karuma salphaatiin mana taa'ee baneen jira jechuudha. Amma pattern baneen jira jechuudha. Karuma kanaan isinillee yoo rakkattan namni baay'een ni rakkatu jechuudha. Pattern qafoo keessanii dagattanii jechuudha. Karaa kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Amma settingii keessa galee pattern jijjiirachuu nan danda'a jechuudha. Amma pattern ofii kiyyaa kanneen hin daganne jechuudha. Irra godhachuu danda'a jechuudha. Karuma kanaan jechuudha. Security isheetu san irra gadi qaba yeroo tokkoof jechuudha. Yeroo gadi qaba akkatti naaf fide jechuudha. Pattern isheetu kan irratti gadi qaba yeroo tokkoof. Next. Okay, isti next hin jedhaan ammallee. Ismaarreef itti galcha deebi'ee itti galcha. Conformii jedhaan. Akkuma argaa jirtan dan jedhaan akkuma argaa jirtan amma keessaa baame. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Pattern amma jijjiiradhe jechuudha. Pattern hin beekne san cabsee galee jijjiiradhe jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee like share waliif gochuu hin dagatina. Akkasumas warri haaranii gama chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Barumsa adda addaa irraa argattan jechuudha. Karuma kanaan gaaffii qabdan comment jalatti naa barreessaa isiniif hin deebisa jechuudha. Galatooma.